الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبليان كينيا كبجمتوتا في جالتمتوتا خلقا في قدا كان إيرا في للا خفقو فيديو هندي كيسنو ورين هولدوفتوتا شيخ بيان دعواتاتن نغني ربي بكاي سنجتن اتسي وجه هجراتو ايغان جيبودا كراوانين دفه فيتين اجديما كراواني دفه فيتوزون كن درتي شيخ بيان دعوادي ودنا مالي غرم نراغو تيچون كيسن نولم شيخ بيان دعوادي ودنا خرام كوتي دعوتوتا بيوتا دادا جيران كان دوكو سنتاني جيران كان دبيرا دفه واللانوتين Turewaan ta'eef ammaan tana gara qophii lamadaa as dhufee jechuudha. Har'a wanni hin dhufeefis qophuma fayyaati. Qophiin fayyaa akka amma as deemu kanatti itti fufee jechuudha. Obboleeyyan keenya kabajamtoota. Rabbi dhukkuba buusee dawaa jala buuse waan ta'eef jecha waan Rabbi nu barsiise irraa isiniif qooduudhaaf kara onlaayinaatiin gara keessan dhufne jechuudha. Xiqqaa fi guddaa kan biyya Oromiyaa keessa jirtanii fi kan Itoophiyaa guddoo keessa jirtan ka afaan kiyya kana beektan kan aalama addunyaa irra jirtan ka afaan kiyya kana beektan hundinuu dhibeera nama himuu deemu tana namni qabdan gara telefoonaan isinii kaaya kanaan waatsaapiin gara kiyya dhuftanii keessaan nagaafannaan dawaa bakkuma isin jirtan ittiin isinii fidaa jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan keenya kabajamtoota dhibeen ammaan dura nuti isiniif dabarsine mataarraa qabee dhukkubbii mataadhaa gosa torbatti kan argamu kanarraa ji'a tokko isinii dabarsinee turre akkasuma loozateenii waan gartee waan laagaa jaan dawaa isiitis nu bira jira isinii dabarsinee turre ifirraa ciraan olinaa jennee akkasuma namni laagaan dhukkubdu ka arrabni addaatu ka ilkeen irguma tanaan na dhiigaa narraa gassolloyti ilkeen caccabtee narraa dhumte juus dawaa ilkee akkasumatti qabnaa dhuftanii nurraa fudhachuu ni dandeessan jennee turree hedduu warri itti fayyadamtanii fayyitanis akkasuma jirtan kan fayyinis rabbi sinaa aafiyuu karaa keenyaan dhufuu ni dandeessan. Akkasumatti iltihaabata sadrii waan jedhamu waan qooma nama dhukkubsu qufaa namni qufa'u halkan keessaa yoggaa gachiisan ilmi namaa qufa'u hafuuri nama ciccitee hamma lafaa nama kaasutti qufaa akkasii ka sanis dawaan ni jira qufaa goggogaa haa ta'u jiidhaa haa ta'u dawaan nu bira jira dabarsinee turree jechuudha. Akkasumatti immas dhukkuba sombaa mara durri'atee inni waan jedhamu dhibee sombaa dawaan kallattiidhaan dhufee dhibee san somba keessaa likkitti tartiiba godhu eega rabbiitii nu biratti ni argama jennee namni biyyoota adda addaatii fudhattan biyya Jarman faadhaa London UK faa keessaa warreen fudhatanii itti fayyitanii galatoominuun jettan hedduudha. Isinis galanni keessan hin badin asumaan isiniin jennaa akka Oromootti namni galatoomi jee galanni keessan hin badinii miidhe. Akkasumatti biyya Jarman keessa hedduudha. Namni dawaa isinirraa fudhannaa jee ammaa duran dhufinis dawaa afaan Ingiliziitiin muka isinii kennuu hin dandeenya. Qilleensa isin keessa jirtan eega qoranne booda. Dawaan hundi nu biratti argamu. Kanaadaa, Torontoo fi naannoo isiitis akkasuma. Namni biyya Ameerikaa fi Awurooppaa keessa jirtanillee kallattiidhaan ergachuu qabdan poostaa keessan kallattiin dawaa eega dhuftanii dhibee nagaafattanii booda dawaa isinii kenna. Eega rabbiin irratti hirkannee ammallee deebinee dawaa kana nuufannii rabbiin dhukkoo buusee dawaa jala buusee eega jettan dawaa akkasumatti isinii kenna. Warri Indooneeziyaa keessaa dhufaa jirtanii jira. Kunis dawaan keenya isin bira gayaa jiran jaa. Tanaafuu warri gartee dhibeen garagaraatti jirtu dhuftanii gara keenyaan fayyadamuu ni dandeessan. Namoonni sooshaal miidiyaa garagaraa kanarratti
ka huma namaan quune gariin kanama arrabsu ni jira jechuudha. Maaliif arraba nama tokkoo hin laalinati ifumaa dhuftee fayyadamaa taatee wahuma gartee fi waan garte qofa himuu danda'uu qabda jechuudha. Wanni namni nama garii hafiidoo irratti barreeffaman waan adda addaa katabee juus hanqina namaa dubbatus beeki namni kun yogguu nama fayyanne jee as bahee namni isa dura dhaabbatu isa dura beekadhu habbaa takka kana kan hin laalle dawaa keessan dhuftanii fudhachanii irra geessuu hin dandeessanis hin jarra ga'u. Obboleeyyan keenya kabajamoo dawaa gaastirikiis akkasumatti dabarseetiin ture. Ka marrimaaniitis marrimaan gartee garaa keessa nama deemu ol garaa keessa nama deemu jira. Waan garaa keessa nama xiitu waan qaama saalatti kan nama deemu jira dhibee dhalaafaa. Kuni gadaameessaadhaatu bakka irraa gaddeeme jennee jirra. Irtihaaba qaama saalaa kana keessaa waan nama nyaatu kanneen jira. Bishaan adii akkanuma namarraa gad dhangala'uu faadhaatu jira dhalaa tan bira hedduu kanneen dhibee inni irraa ta'e nuti dhibee waan taateef namuu karuma isaatiin wallaan nama leechitii as gubbatti ol baanee himuun dhoorkaadhaa jechuudha. Namuu hogguu gama telefoona isinii keenyu kanaan dhuftan ana telefoona kiyyaa fi telefoona kee iddoo humaan jiran ati dhibee teelikitti dhuftee himachuu dandeessaa yeruma san dawaan kee hasima daalu biyyaatti jirtutti si dhufaa akkas jechuudha. Namni kiisaatu gadaameessara nu jira jiru haafni jeen dawuma aarfatu ka keessa taa'u ka tokkaan ammas ka dhugu ka waan san irraa buusuutu jira. Mana haafamaa dhaqee eega dawaa san fayyadame ilaaluu ni danda'a. Echi booda keessa qabda gadaameessi kee ilmoon qabatu kajanii keessa san dawaa irraa baasuu jira. Namni bakka adda addaa deemtanii dadhabdan gama keenya dhufuu ni dandeessan. Tanaafuu maaliif nasiyaa isin yaaduufin an biyya tana keessatti hedduu nama wallaanu ture bara 16-17 lafarrattiin dawaa namaa godhaa jira jechuudha. Wanni onlaayina gubbatti ol bahee dhibee nama na dhufee fi dawaa namaa wal madaalchisee kennuudhaaf kanaaf yaa namni fayyadamu jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin namni hedduun fayyadameeti ture jechuudha. Tanaafuu dhibee gadaameessaa kana bira eega kunne booda dhibee kalee lamaan tanama dhukkubduutii fi dhibee tiruutii fi dhibee shimbirroo akkasuma gartee tan dhukkuba maraaraa qirachaatu maraara keessatti dhufe jedhanii namni jiru hunda dawaa nama keessaa baasuu qabnaa jechuuti. Nu bira dhuftanii dhibuma feetee nu gaafachuu ni dandeessan. Tana hunda isinii dabarsinee jirra. Nama shalallitti jirullee namni shalallitti jiru kalafaa ka'uu fi kalafaan kaanee jira. Kanaas akkuma dhibeensaa wal dhabduun dawaansaa wal dhaba waan ta'eef isiniif wallaanuu ni dandeenya. Eega rabbiitiin dhuftanii telefoona isinii keenyu kanaan biyyootuma feetanirraa godhachuu ni dandeessan jechuudha. Obboleeyyan keenya rabbi isin haa aafi'u. Eegana obboleeyyan keenya rabbi haajaa muraata keessan hundaa'u rabbi isinii haa guutu eega jenne booda dawaa kana dhuftanii akkasuma wallaanamuu ni dandeessan. Namni shalalli qabe ka gartee lafaa ka'uu hin dandeenye ka lafaa ka'uu danda'u jira. Ka kuntuutan dhaga'uu fi ka kuntuutan hin dhageenye jira. Inni kun hundinuu akkuma dhibee wal dhabduuni dawaan isaatis wal dhabaa biyyuma jirtanii dawaa isaa kana argachuu ni dandeessan isiniif kennaa jechuudha. Tanaafuu nama gaggabuus gaggabasaa wal dhabaa hundaa'uu nuti ni wallaanna dhuftanii keessan nama kanaatu nurraa gaggabee dawaan jira jettanii gaafannaan biyyuma isin jirtanitti isiniif hinna. Ka gaggabee eega lafa tanarra fiiguu jira. Ka harkisaa kun akkanuma jabaadhaa jira. Kammoo osuma hin dhagayu qaamni isaa kun girgir jee akkasumatti akkanuma gaggabee ta'ee humniti wal gadhiiftu jira sun onnee irraayi hatta dawaan onneetis nu bira jira. Gaggabni gosa lachuuti illee nu biratti ni argamaa jechuudha. Tanaafuu namni dhibeen itti isinitti himu kun isin biratti argamtu hundaa'u dawaan nu bira jira. Ammas warra siirii namni itti godhee jira. Abaarsi rabbi irratti haa jiraatu warra siirii godhu. Keessaa'u nama obboleeyyan wal wallaalchisu jira siirii godhee. Nama jaarsaa fi jaartii siirumaan adda ari'u jira. Siiriin
haram callan warri siirii goru tatti dhaytuufi kan itti dhaqan illeen walumaan ibidda jahannam keessatti haadha siiriin dalagaa sheexaanaati malee dalagaa sheekaati miti namni siiriin itti girtuus ka isiin na jiraa shakke dhufnaan nuti isi hunda irraa hiiknee dawaas kennuufi ni dandeenya akka walitti hin deebinetti siiriidhaafi ija namaatiin waan dhufeefi wanni jinniin irra baatees adda beeknu nuti dawaa kenninaaf ka qaraatiin isa dawaa jira qaraatuma qofarra qaraanee ka dawaa kenninuufi jira tanaafuu telefoona isinii keenya kanaan nu dhuftanii biyyoota hunda nu argachuu ni dandeessanii dawaas biyyumar isin jirtanitti isiniif hinda Dubaay jiraattanis irra guddaa warra Dubaay wallaanaa jira Bahareenis akkasuma Ordon Saudiyaa Qaxarii fi Kuwait Umaan biyyoota adda addaa kana keessa namni na dhufaa jira warri na dhuftanii fayyitanis rabbiin fayyaa teessan tazalaalam tadhibeen ittiin deebine isinii haa godhuun jaa warrimmaa fiidiyoo tiyyatana dhaga'e kan dhufuu deemtanis rabbiin kaan inni isin haa fayyisu rabbiin kaan inni dawaa nuti isinii kennu kana dawaa isinii haa godhu biyya namaa keessaa milkii rabbi isin haa galchu warri fiidiyoo tana dhaga'e keessatti iflaalee if dhaga'e dhuftanii keessan nagaafatanii fayyadamuu ni dandeessan hamma qophii dhuftuu waliin dachaa nutti nageenyaa tura wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh